Nama harka fuudhee akkam jirtan hordoftoota chaanala kootii kan taatan marti keessanuu nagaa rabbii lafaaf iddoo jirtanitti isiniif haa baay'atu akkam turtan akkam isaa kana keessa ana buleettiin keessaa nagaa guutuu raafaa qabaa nageenya nabkee ture sibirallee ajiraatu isiniin jecha namoonni chaanala kanaaf haaraa taatan subscribe like gochuudhaan maatii keenyatti dabalama kan maatii koo turtan immoo hanga yoonaa yaadawwan garaagaraatiin na deeggaraa turtan galatoomaa galata guddaa na biraa qabdu isiniin jechuu jaaladha deebi'ee dhufee jira. Maalin deebitee dhufte jechuun keessaa hin oolu akkuma jalqaba irratti argitan kana jechuudha. Har'a gaafii namoota baay'ee deebisuuf dhufe jechuudha. Gaafiin akkanaa kun yeroo baay'ee keessan kallattii garaagaraatiin baay'ee namoonni hedduun na gaafatanii turtanii namoota muraasa namoota lama sadii lakkaawamanii deebiseera. Walumaa galatti immoo maafan asirratti hin dubbanneef yookaas immoo sirriitti ifa taasisee maafan namoota baay'ee ifa hin goone. Waan jedhu yaada akkasii qabadee dhufe jechuudha. Baay'een keessan karaa keessatti kan na gaafatan irra caalaa jechuudha. Yutuubni maallaqa sii kaffalee jiraayi. Maallaqa siif kaffalee jiraayi. Akkasumas immoo doolaara 70 sana guuttee jirtaayi. Baay'een namoota nama tokko lama miti dhugaan isiniin jedhamoota hedduun na gaafate jechuudha. Kanaaf har'a deebisaa asuma isin deebisuuf dhufee jira. Akkasuma waan anan irratti dubbachuu deemu kan irratti namoonni yaada bal'aa qabdanis akkasumas immoo sirrii miti iddoo kanatti sirriidha waan jettanis immoo yaadawwan akkasii qabdan taanaan yaada keessan komentii jala naa kaa'a jalqabuun isinitti dhaama jechuudha. Maaliif namni akka isatti fakkeessate dubbata saawaa ta'eef jechuudha. Kanaaf yutuubni ni kaffalaa yaaduma itti dadhabnaan ni dhiisna. Baay'een keessan immoo yaada akkasii qabdu jechuudha. Yutuuba kana yeroo jalqabnu namoota hedduu wajjin jalqabne warri dhiisan baay'een isaanii jiru. Warri karaa achumatti dhaabanii duuba deebi'an baay'een isaanii jiru. Namoonni immoo hanga yoonayyuu immoo walumaan imalaa jiru. Namoonni dandeettii qaban baay'een isaanii ni jiru jechuudha. Kanaaf walumaa galatti deebii keessaniif jechuudha. Jalqaba waan tokko irraa isinii dubbadha jechuudha. Namni gaafa firii bunaa tokko fidee dhaabu jechuudha. Kaleessa dhaabee har'a firii sana buusee irraa guurrachuuf akkasumas immoo ji'a tokko dura dhaabee ji'a kana keessatti bakka firii irraa hin argadha jedheetii miti gaafa buna tokko dhaabu jechuudha. Maaliif isteeppii dheeraa yookaas immoo akkuma jalqabarraa ka'etti isteeppii hedduu keessa darbeet akkasuma bu'aa bayii hedduu dadhabbii hedduu booda kan inni firii kennu jechuudha. Kanaaf nuti yeroo baay'ee jechuudha namoota keessa keenya yookaas immoo ilaalcha keessa keenya maddee osoo hin taane fakkeenya namoota biraa godhanneet yookaan namoota biraarraa fakkeenya fudhanneet namni bukkee keenya jiru yookaas immoo hiriyoonni keenya qofti sababa yutuuba sana bananiif hin banna jennee jalqabna jechuudha. Maaliif fakkeenyaaf namni suni bu'aa bayii isaatis akkasumas immoo adeemsa akkamii keessa darbeeti kanaan maallaqa waan kanarraa argachuu danda'u. Hojjedhee akkamittiin maallaqa argachuu danda'a waan jedhu murteessee hunda isaa hubatee jalqabuu danda'a. Isin immoo sababa inni baneef qofa malee akkasuma ilaalcha inni gadi fageenyaan hubate sana osoo hubatiin banuu dandeessu jechuudha. Warri jalqabanii addaan kuttan kunfaan akkasumas immoo warri akkasuma yeroo gabaabaa keessatti maallaqa maaf nu hin kanfalle meerra hin kanfalu yaadumatti dadhabna malee warri jettan kuni jechuudha. Kanaaf ani maaliin fakkeenya isinii fudhachuu barbaade tananii namni jalqaba waan sana hojjechuuf itti kaayyeeffate jechuudha. Gaafa waa tokko hojjechuuf karoorsitanii silumayyuu milkaa'uudhaa fi kufanii ka'uun baay'ee jechuudha. Ni baay'ata sirriitti jechuudha. Maaliif iddoo milkaa'ina keessanii ga'uudhaaf daanduma qajeelaa qaxxaamura deemtanii ta'uuniyyuu milkaa'inatti ikkoo bahuun hin jiru. Namni kamiyyuu bu'aa bayii hedduu keessa darbeet baqa rakkoo hedduu keessa darbeet chaalenjii hedduu keessa darbeet iddoo milkaa'ina isaa sana ga'a. Kanaaf namni kaleessa ji'a har'aa dura buna dhaabe sun har'a buna irraa guurrachuu dhabeedhaaf buna sana kunuunsuu kotokotuu akkasuma bishaan obaasuu hin dhiisu jechuudha. Maaliif tureet firii kenna sababa ta'eef akkasumas immoo yeroo dheeraa booda firii kennuu sababa danda'uuf namni suni bunni sun waggaa meeqa keessatti akka buusu akkasumas ji'oota meeqa keessatti akka dafee guddatu waan beekuuf buna sana dhaabe. Maaliif itti hubatee itti karoorsee yookaas immoo firii sana irraa argachuuf jalqabe miti. Kanaafuu amma inni firii sana buusuufitti kunuunsullee hin dhiisu dadhabe jedhellee hin nuffee duuba hin deebi'u. Amma bunni sun firii buusee namni sun irraa gatii dadhabbii isaa argatutti hin dhiisu. Gaaf sanas immoo gatii dadhabbii isaa irraa argadhe jedhee yookaas gatiin dadhabbii inni jalqaba irraa argate suni xiqqoo ta'uu danda'a. Maaliif namni buna tokko akkuma dhaabeen baruma duraa sirriitti firii gaarii kennuu dhiisuu danda'a. Bara lammataa immoo firii gahaa kennuu danda'a. Sababa ta'eef kanaaf jalqabuma sana firii gahaa naaf hin kennine jedhee addaan kuteetooni hojii sana dhiisee bunni sun akka goggogu hin dhiisu jechuudha. Inni hojjeta ni kunuunsa sirriitti waan isa barbaachisu hunduma isaayyuu
guutaa deema maaliif bara baraan akka firiirraa argatuuf jechuudha. Kanaafiyyuu ani gabaabumatti maal isiniif deebisuu barbaade tananii YouTube'ni hin kaffalu yaaduma itti dadhabna warri jettan jechuudha hin kaffala YouTube'ni sirriitti kanfala maaliif hin kanfalle hin kanfala akka isin hojjettanitti jechuudha akka hojii nama sanaatitti ni kaffala sirriitti jechuudha. Garuu garri caalu ijoolleen gwaaddanyoonni kan koos ta'ee namoonni amma gaafii kana gaafatan baay'een keenya warra gola arabaa keessa jirru warra mana namaa keessa harka tokkoon hojii biraa hojjetaa harka tokkoon immoo YouTube kana hamma arganne sa'aatii daqiiqaa muraasa kan nuti YouTube kanaaf iddoo kennineetoni amma ta'e waan tokko viidiyoo akkuma argannetti jechuudha nuti tolee miti iddoo mijataa iddoo bareedaa jiraannee miti viidiyoon nu hojjennu sun baqa sirriitti xiraatii dhabuu danda'a. Garuu ishuma sanayyuu baay'een isaanii immoo akka itti hojjetan dhabanii kan ji'atti gizee takka fa'aa torbanitti gizee takka fa'aa irratti gadhiisantu jira viidiyoo jechuudha. Kanaafuu iddoon nuti jirru kun walumaa galatti YouTube'ni keenya kun har'a rakkannus dadhabnus biyaansi Wi-Fiin keenya miti yookaas immoo Wi-Fi jiraaf fayyadamna waan ta'eef har'allee akkuma ta'etti rakkannee YouTube kana karaa yoo qabsiifannee boru gaafa gara biyya keenyatti gara maatii keenyatti dabalamne kaayyoo keenya sana galmaan ga'uu ni dandeenya iddoo abjuuf mul'ata keenya sana ga'uu ni dandeenya jenneet tattaafataa imalaa jirra malee eenyumtuyyuu baay'een keenya gola namaa keessa keenya gola madaamii keessa keenya toyyuu maallaqa gahaa nuu kaffaluu didee akkasumas immoo cirumayyuu naaf hin kanfalle jennee addaan kutuu hin qabnu maaliif akkuma jalqaba isiniif kaase sana namni milkaa'ina bira ga'uudhaaf chaalenjii hedduu bu'aa bayii hedduu dabarseeti kan iddoo milkaa'ina isaa sana ga'u jechuudha. Kanaafuu sana gochuuf immoo maal ta'uu qabna dirqama dadhabuu qabna onnuffinee tooniyyuu dadhabbii keenya jalqaba sana karaa walakkaatti dhiisuu hin qabnu amma milkoofnutti yookaan amma iddoo milkaa'inaa geenyutti maal ta'uu qabna hojjechuu qabna. Maaliif harruma kana kaleessuma YouTube banee ji'a tokko dura banee har'a naa kaffaluu didee jechuun sobaan ni kaffala sirriitti jechuudha nama itti hojjete nama dadhabbii tokko malee jechuudha yerootti viidiyoo irratti lakkise maaliif namni nuuf ilaaluu viidiyoo nu hojjennu akkas jettanii tooniyyuu nuffitanii of jibbitanii dhiisinaa sirrumatti hamma dhuma isaa macarashaa salaaltanitti jechuudha duukaan deebiina maaliif duukaa deebitu itti dadhabaa dhuftanii walakkaa isaa geessanii maaliif duubaa deebitu. Kanaaf YouTube'ni nama itti dadhabe sirriitti firii hin kenna hin kanfala maaliif hin kanfalle hin kanfala. Kanaafuu gwaaddanyoonni kan ku baay'een keessan yeroo inni hojjechuudha duubatti hin deebi'anidha. Maaliif boru biyya keessanitti galtanii wantoota adda addaa wantoota hedduu irratti hojjettanii milkaa'uu dandeessa sababa ta'eef kanaafiyyuu addaan hin kutinaadha. Namoonni addaan kuttanii nan dhiise surmayyuu na jibbisiisnaan dhiise ijoolleen sadii afur waan taatan ni dhageessa viidiyoo kan koo kana jechuudha already maatii sababa taaneef jechuudha. Baay'een keessan jechuudha maaliif yeroo tokko nama jechuudha hamma dandeettii keessanii nama sana itti himtanii gaafa nuufitanii immoo iddoo tokkotti iddoo isinumtiyyuu nama sana jajjabeessu abdii murattu maaliif namni suni biyaansi namni tokko nama bukkeedhaan yoo abdii namatti hore yoo nama jajjabeessi harka wal qabannee jabaadha gaafa namaan jedhu jabaachuu qabna malee ittuu laafaa hoo deemne immoo namni nama jajjabeessu sun immoo iyyuu nama duukaa deebi'a jechuudha. Kanaaf baay'een keessanii ijoolleen viidiyoo kana ni dhageessu jedhee yaada maaliif warreen eenyuuf akkan dubbadhee eenyu keessan akkana gaafattan hin beektanii. Kanaaf iyyuu duubatti hin deebi'aadha hojjedhaa hamma milkaa'ina keessan bira geessanitti hojjedhaan isin jedha nama hojjeteef ni kaffala sirriitti. Kanaafuu namni milkaa'ina bira ga'uudhaaf haruma kana tarkaanfii lama qofa miti kan milkaa'ina bira ga'anii karaa dheeraa deemaniiti bu'aa bayii hedduu keessa darbanii gufuuwwan adda addaa nama dha'eet sana hunda isaa dandamataniit milkaa'ina ofii sana bira ga'u sababa ta'eef jechuudha. Kanaafuu ijoollee baay'een keessan abdii kutattanii duukatti hin deebinaadha gara duubatti jechuudha. Namni kamiyyuu jechuudha gaafa hojii isaa sana jalqabu keessa isaa amansiisuu qaba. Biyaansi keessa amansiisanii hojiin sun akkamitti milkaa'uu akka qabu akkasumas immoo dhumni isaa akka alaalan kanatti dhuma isaa ga'uudhaaf akka baay'ee ulfaataa ta'e yookaas immoo iyyuu dadhabbii hedduu akka namatti fudhatu hubattanii jalqabuu qabdan osoo hin jalqabin dura jechuudha. Erga jalqabdanii garuu biyaansi ji'a 5 haa ta'u waggaa 1 haa ta'u itti dadhabdanii bakka sanatti dhaabuu jechuun hammam akka isinitti dhagaamu laala isinii miti namoota baay'ee kan si wajjin jalqabeeyyuu jechuudha. Maaliif jennaani dadhabbii hamma sana fagaatu dadhabdanii kaatanii ganaa gaafa milkaa'inatti dhiyaachuuf deemtan gaafa adda kuttan sana baay'ee tokkollee nama aarsaa namoota biraayyuu jechuudha isin qofa miti.
Kanaaf walumaa galatti abdii kutattanii gara duubatitti hin deeminadha. Jabaadha, hojjedha. Yeroo kamiyyuu jechuudha eenyuun olitti kan kabajaa isiniif kennu eenyuun olitti iyyuu akka laallamtan kan isin taasisu hojii keessanii hojjettanii yoo qabaattan lafa kam keessattuu iyyuu iddoo tokko tokkotti isin jennee sa'aatii muraasa arganne sana boqonnaa keenya daqiiqaa muraasa san keessattuu iyyuu sa'aatii keenya sana qisaasessuu hin qabnu. Maaliif jennaani hojii nama hojjeteef jechuudha hojiin sirriitti nama boonsa. Maaliif battala sanatti maallaquma yoo osoo irra argachuu baanne ani garuu ergana YouTube kana banadhee jechuudha. Dhugaanis ni jedha waggaa amma kana irra tosiyyuu jiraadheen hojjedhu ture manuma madaamii kana iyyuu jechuudha. Jajjabina naaf ta'e maaliif iddoo boqonnaa itti qabu sa'aatii daqiiqaa muraasa san keessatti jechuudha. Waan asirratti hojjechuu qabu yookaan YouTube irratti waan hojjechuu qabu dhufee waan tokko hojjedhee dafee immoo gara hojii kootti deebi'a. Bakka sirriitti jajjabina naaf ta'e keessa kootti bakka maaliif parsantii dhibbatti jechuudha. Dandeettii guutamaa ta'een kan inni hojjetaa jiru jechuudha sirriitti jechuudha. Kanaaf osoo YouTube kanarra dhufee ijoollee hedduudhaan wal baree akkasumas immoo asirratti sa'aatiin qabu sana ijoollee hedduudhaan yaada wal jijjiiree hin hojjenne ta'eeti goluma madaamii kana keessa iyyuu haga kana hin turu jechuudha. Qaata gara biyyaa deebi'a jechuudha. Kanaafuu jabaadha. Sirriitti jajjabina namaaf ta'a. Ijoollee hedduudhaan wal baranii sirriitti gwaaddanyaa horatanii hiriyoota horatanii kaanii gaafa immoo gara miidiyaa irraa deebi'anii cuftanii silkii keessaa lafa gootanii teessaniyyuu baay'ee isin dabbara. Keessi keessan sirrii miti simmeetii adda ta'e isinitti dhaga'ama jechuudha. Kanaaf akka sana ta'urra imaluudha gara fuulduraatti jechuudha. Duubatti hin deebiinaadha. Jabaadha isiniin jechuu barbaada. Egaa walumaa galatti namoota hedduu namoota baay'een keessan na gaafataniif isiniif deebi'ee jedhee yaala. Maaliif namni haruma ka'eetoniyyuu milkaa'ina bira hin geenya akkasumas immoo ga'uumaaf dhabneen soba ni dheerata. Karaa milkaa'inaa sirumayyuu sirriitti dheeradhallee sirrumatti illee gufuulee adda addaallee ni qaba bu'aa baay'ee hedduullee ni qaba jechuudha. Kanaaf isa sana dandamannee maal ta'uu qabna gara fuulduraatti imaluu qabna. Isiniin jedha obboloota koo egaa yaada isinitti dheeressu kanuma isiniif deebi'ee jedhee yaada parsantii dhibbaan dhibbatti jechuudha. Kanaaf iyyuu jajjabaadha harka wal qabaa wal jajjabeessaadha. Sirriitti maaliif keessattuu ijoolleen tokko jechuudha. Keessattuu ijoolleen keenya garri ijoollee afaan Oromoo dubbatan jechuudha. Baay'een keenya wal bira dabarra. Isa nu gadi harka qabuun jaalannu. Maaliif akka ta'e hin beeku nutti barate wanta akka kanaa kun jechuudha. Baay'ee keenya nan laala. Keessattuu namoota biraa immoo akkasuma immoo ollaa keenya gaafa nu bukkeetti ilaalu wal jajjabeessuu irrattis ta'e yaada wal jijjiiruu irrattis ta'e baay'ee kan nama qannaasisan yookaan baay'ee nama hawwatanidha dhugaa. Kanaaf akka san ta'uu qabna nuti illee wal bira hin darbinaadha. Maaliif nama sana itti gortanii daqiiqaa tokko daqiiqaa lama viidiyoo nama sanaa ilaaltanii yaada isinitti fakkaate barreessitanii nama sana yoo jajjabeessitan boru namni suni eenyuun boona lammummaa isaatiin boona jechuudha. Kanaaf wal jajjabeessaadha wal bira hin darbina harka wal qabaadha. Yaanni koo kanuma fakkaata lafan dogoggoretti immoo dogoggorteerta dogoggorri kee iddoo kanatti jedhaati yaada keessan koomentii jala naaf kaa dogoggora korraa ni sirradha namni kamiyyuu nama ta'e namni hin dogoggorre sababa hin jirreef jechuudha. Egaa viidiyoon har'aa asumarratti haa dhaabbatu turtii gaariin isin jedha baay'een isin jaaladha baay'een isin kabaja. Laayikii sheerii gochuun hin dagatinaa akkasuma yaada keessan immoo inni gara caalu yaada keessan barbaada saawaa ta'eef jechuudha turtii gaariin isin jedha.